Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Mikootiik nagaa keessanii nagaa kiyyaadha waaqayyo nagalatu har'a barumsa ajaa'ibaa tokkoon isinii qabadee dhufee egaani duraan sagaleedhaan viidiyoo hojjedheen beeku kun yeroo jammaraatii waaqayyo nu gargaaree kana booddee akkasumatti wajjin itti fufna warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii subscribe godhadhaatii mallattoo bilbilaa bukkeedhaan jirtu kana al tokko cuqaasuudhaan ol godhadhaa isiniin jedha amma gara barumsa keenyaatti isin dabarsaa tura. Tole gaarra wanti nu wajjin ilaallu aappii kanadha jechuudha. Aappiin kun maal akka inni fayyadu keessa galee ilaalla. Aappii kana kan isin argattan Play Store irra jira yookaan liinkii isaa description irra isiniif kaa'a jechuudha. Amma gara aappichaatti seenna. Kun keessuun isaa kana fakkaata jechuudha. Aappiin kun wanta inni isin fayyadu nama biraa fakkeessanii akka waan namni biraan isiniif dawwale fakkeessitanii ofii keessanii ofitti bilbiluudhaaf isin fayyada jechuudha. Akka namni tokko fakkeenyaaf amma namni wayii tokko waan isinii dawwale fakkeessitanii lakkoofsa isaatti gashitanii maqaa isaatti gashitanii waan isinii dawwale isin fakkeessuu dandeessu yookaan miiseejii waan abbaan sun isinitti erge fakkeessuu dandeessu jechuudha. Aappii kana jammaraa ofitti dawwalsiisuudhaaf kun olaa kaalar jettu kana tuqxu naan booda asii maqaa tokko barreessitu maqaa abbaa barbaaddanii barreessuu dandeessu. Bilbila saasasii jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kanaan booda asii bakka isaas kanaan booda asii gara olii kanaa seef kan jettu jirti seetuttu. Kana malees wanti isinitti agarsiisu suuraa irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Suuraa abbichaa yoo qabattanii irra kaa'achuu dandeessu. Kanaan booda dabaluudhaaf wanta isin barbaachisu kunoo bilbilatti mallattoo bilbilaa kanatti duwwaadha. Gaafa tuqxan kunoo isinii dawwala jechuudha. Kana salphaa kanaan fayyadamuu dandeessu. Yoo kaastanis dandeessu yoo cufuu barbaaddanis cufuu dandeessu jechuudha. Kana malees akkamitti miiseejii akkamitti erginu immoo isinitti agarsiisa. Miiseejii barreessuudhaaf immoo miiseejii jettu kana tuqxu. Booda kanatti buutanii IC kan jettu kana tuqxu jechuudha. Naan booda abbaa barbaadan sana maqaa isaa barreessitu lakkoofsa isaa barreessitu miiseejii waan erguu barbaadan waan ofirratti erguu barbaadan sana barreessitu jechuudha. Sanaan booda wanti isin gootanii kunoo mallattoo kana tuquu duwwaadha. Yesettuunis kun akkuma argitanii miiseejichi galeera jechuudha. Akkuma argitan miiseejichi galeera. Har'a wanti isin agarsiisu kanumadha. Isin immoo itti daddabaltanii ilaaluu dandeessu wanta inni fayyadu kan biraa. Kana booddee waaqayyo nu gargaare akkasumatti itti fufna. Amma viidiyoo biraadhaan wal agarrutti nagaadhaan turaan isinii jedha. Sheer koomentii kennuun dagatanaa waan nuyi akka nuyi qabannee nu barbaadan koomentii irratti nu barreessaa isiniin jedha. Galatoomaa.